Hojii kalaqaa adda addaatiin milkaa'ee abbaan qabeenyaa umriin waggaa 50 Maask warshaa konkolaataa humna elektiriikitiin hojjetu Taslaa jedhamuutii fi dhaabbanni rookeettii gara hawaa ergu SpaceX waan ammaatti ittiin milkaa'e keessa'e. Amma immoo tiwutarii biteen rakkoo gama yaada ofii walabaan ibsachuutiin jiru fooyyessaa jedhee ka'e. Yaadi isaa kun garuu deeggarsas mormiis argachaati jira. Tiwutariin humna yaada walabaan namni akka ibsatu fooyyessuu irratti qabu akka gaariitti fayyadamnee waan jedhurraa hin ka'ee jedha Maask. Xiinxaltoonni garuu kanarratti shakkii qaban. David Green as United States kutaa Kaalifoorniyaa keessatti argaman dhaabbilee mirga walabummaa yaada ibsachuu irratti hojjetan Civil Liberty'dha fi Electric Frontiers jedhaman daayirektarummaadhaan hoogganan. But just based on his public behavior in the past, that his concept of freedom of speech is a very limited concept of freedom of speech for people. Amala isa duraanii yeroon ilaalu ni addeessa. Ani namichaan waliin beeku. Garuu waanuman kanaan dura fuulleetti inni jechaa ture irraa kee yeroo madaalu mirga yaada walabaan ibsachuu fi akkaataa namoota aangoo qabanii hubachuu irratti beekumsi isaa daangeffamaadha. Namoota mirgi yaada isaanii walabaan ibsachuu irraa yeroo hunda ukkaanfamaniif yaada ofii walabaan ibsachuu maal akka ta'e hin galle. Freedom of speech for people who are routinely denied that freedom. David fi xiinxaltoonni hedduun abbootiin qabeenyaa akka Elon Musk kun waan hunda maallaqaan dhuunfachuun isaanii addunyaadhaaf gaarii akka hin taane akeekkachiisan. Tiwutariin waltajjii namoonni miliyoonaan lakkaawwaman biyyoota addunyaarraa irratti wal gahanii yaada walii qoodani. Hundeessaan dhaabbata OICT Abdiisaa Baancaa odeeffannoo dhimma kana laallatu namoota hawwiidhaan hordofaa turanii fi jiran keessai maaliif si hawwateen jedheen. Yeroo hedduu nan hordofaa namoota qabeenya waan qabuuf odoo hin taane namoota dargaggeessa saffisa aktiiviidhaan sosocho'anii istiraatiijiiwwan ciccimaa fi rakkoowwan garaagaraa keessa darbaniitiin milkaa'an keessaa tokko waan ta'eef kanaaf jecha hojii isaa yeroo baay'ee duuka bu'een hordofaa. Odeeffannoo gara isaatiin darban hawaasaaf barreessuu ka'ee galee waa'ee marsaalee hawaasaa kana tiwiitariidhaan wal qabateeti. Tiwiitariin marsaalee hawaasaa addunyaa kanaa isa guddaa yeroo ammaa dursaa jiru isa 1-3 jiru keessa jira. Kanaaf jecha marsaalee hawaasaa ammoo addunyaa gara ganda tokkotti fiduudha waan ta'eef daldala duraan keessa jiru keessaallee ba'eeti walqunnamtii hawaasaa keessatti illee hawaasni addunyaa kanaa yaada isaa bilisaa ibsatuu qaba. Xiyyeeffannoo jedhu qabateeti garana dhufu isaa ajandaa guddaa ta'aa tureera. Saniif jecha akkuma dargaggeessa Afrikaatti qofa odoo hin ta'in dargaggoota addunyaa keessaallee namoota baqattummaan chaalenjii keessa darbee jireenya injifachuu qofa odoo hin taane addunyaa irratti milkaa'uu akka danda'an daandii agarsiise waan ta'eef ajandaa godhadhe jechuudha. Akkuma olitti kaasne yaada ofii walabaan bilisaan ibsachuu irratti yaadni Elon Musk dhiyeesse sodaachisaadha warra jedhutu jira. Abdiisaan garuu kana karaa biraan laalaa jedha. Yaada bilisaa yommuu jedhamu namni bilisaan wanta dubbachuu qabuu fi wantoota fayyadamuu qabu bilisaan fayyadamuu qaba gara jedhutti deebiseera. Kana jechuun wantoonni daangaan seeraa itti ba'eetiin daangaa seeraa irratti kaa'amanii jedhanii tasumayyuu tajaajilaaf hin dhiyaatan jedheera jala muree himeera. Dabalataan immoo hawaasni wanta waloodhaan itti waliigalee fayyadamu tokko seera qabeessummaa akka qabaatu yookiin immoo bifa seeraatiin akka daanga'amu yoo barbaade hawaasni walta'eeti mootummaa gaafateeti qaama seera baasuu fi raawwachiisu gaafateeti seera irratti daangeffamaa alatti tiwiitarii irratti hin daangeffamu jedhee inumaayyuu gaafa jalqabaa namoonni Elon Muskiin qeeqan yookiin immoo waanuma fedhan jedhaniiti tiwiitarii irratti barreessan tiwiitarii irratti hafaa namni waa isaan godhu jiru kuniyyuu fakkeenya yaada bilisaa keessaa tokko jedhee kaase yaadni bilisaan yoo ibsatu namni tokko bilisa ta'ee yaada itti dhagahamee fi waan itti fakkaate dubbachuun akka yaada bilisaatti kaasuu kan kooti malee wantoota nageenya hawaasaa yookiin immoo rakkoo hawaasummaa babal'isan tiwiitariin hin hayyama jechuu miti yaada jedhu kaleessa dabaleera jechuudha. Karaa biraatiin Elon Musk dabalatee
namoonni kalaqaan diinagdee cimfatan dhaabbilee adda addaa bituudhaan waan hunda dhuunfachaa dhufuun isaanii xiinxaltoota fi hawaasa biratti sodaa yeroo uumu mul'ata. Ofiifis hojiiwwan kalaqa adda addaarraan jiru abdiisan kun gara addunyaan deemtu amma tokko waan agarsiisu jechuudhaan dubbata. Taargeetimmaan yeroo amma addunyaa itti deemaa jirtu addunyaa ganda tokkotti fidu. Addunyaa ganda tokkotti fiduu keessatti marsaaleen hawaasaa gahee ol'aanaa taphachaa jiran. Marsaalee hawaasaa gahee ol'aanaa taphachaa jiran kanatti Elon Musk illee gara Tiwiiterii kan dhufeef kana jechuudha. Miidiyaa kana irratti xiyyeeffachuun isaanii addunyaa ganda tokko gochuuf deeman san keessatti fakkeenyaaf Googilii yoo fudhannee jenne Googilii yeroo ammaa dhaabbilee hedduu qaba. Dhaabbilee hedduu qabu kana keessa biyyoota addunyaa irra jiran keessaa namoota dandeettii qaban filatee qacarachaa jira. Onlaayinii namni bakkuma jiru taa'ee akka hojjetu jecha. Kaapitaalistoonni warri kaapitaala gurguddaa harkaa qabu akka Elon Musk amma fakkeenya Elon Musk Teslaan jira, SpaceX jira, Boring kaampanii jira. Boring kaampanii irratti amma doolara biliyeena tokko baaseetii hojjetaa miliyoona hedduu ramaduuf ta'a jechuudha. Kana yoo godhan Ameerikaa keessaa qofa yookiin bakka jiranii qofa doon taane biyyoota namoonni ciccimaan jiru keessaa namoota filaniiti jecha. Kana adeemsisanii amma fakkeenya Itoophiyaa keessaa nama ciccimaa akkasii filatanii yoo fudhatan addunyaa ganda tokkotti fiduu isaanii hundumaayyuu to'annoo ofii jalatti deebisuuf adeemu waan ta'eef addunyaan kallattii akkasii qabataartii jechuudha. Ogummaa fedhan qabaataniiti bakka fedhanii hojjechuun danda'ama waan ta'eef hawaasa keenya gara addunyaa kana wajjin tankaarfachuudhaaf teekinooloojiitti dhufuu qaba jecha hawaasni keenya. Teekinooloojiitti dhufuu qaba yoo jennu keessattuu yeroo ammaa teekinooloojiin koompitaraa fi marsaaleen hawaasaa addunyaa saffisaan gara ganda tokkotti dabalamaa jirtu kana hedduu ariifachiisaara waan ta'eef hubannoo gahaa yoo xiqqaate beezik iskiilii qabaatu itti fayyadamuu irratti akkasuma immoo dhimmi nageenya saayibarii illee jira waan ta'eef hatuu wantootni garaagaraa babal'ataa deemaa jira waan ta'eef kanneen irratti hawaasni keenya hubannoo qabaatutti cimuu qaba. Nutis waan dandeenyeen gargaarsa ogummaaf deeggarsa nurraa barbaachisu gochuuf tattaafataa jirra.